في الفرقة 401 وهو قائد هذه الفرقة التي دفع بها لمخيم جباليا. سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يجعلكم دائما حماة الديار وحماة الشرف. تحت قيادة نتنياهو نية لعدم حصر هذا الصراع في دائرة. رجب طيب أردوغان إن إسرائيل تهدف إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة. أضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي الآن وتجديد الذهاب إلى جبهة الشمال في شمال غزة نتيجة الحصار الذي تفرضه طبعا القوات الإسرائيلية. اعتقالات struck the naval base near Safed with a large rocket salvo and shelled a gathering of Israeli forces near the Ramia area with artillery shells. The group also targeted Israeli personnel and vehicles in the Kilf al-Farash. Addunyaan teenya boca kubbaa miilaa fakkaattutu ni taateewwan gurguddoo hedduu kan itti keessummeessitee fi lubbuuwwan kumaatamaa itti calaaftee oolteetii jirti. Akka moltan kabajamtoota hordoftoota keenya wiixata onkoloolessa 21 oolmaawwan idilaa addunyaatii fi akka tapha geebaa idilaa addunyaatii fi dhidhima takka biiftuu diilallaatti kan eegaa jiramu baa gidduu galeessaa keessatti wal dhidhimsaa fi walitti luqqifannaa meeshaawwan nukleeriif duuchaa balleessaa irraa sadarkaa ga'ee waraana baa gidduu galeessaa lubbuuwwan siviilota kumaatamoota calaasanii abbootii irree walitti goobsuu irratti argaman irraa kan isin dhageessifnu maddan miidiyaalee idilaa addunyaa Aljazeera, Al Arabiya, Hindustan Times, Times of India, Associated Press, Reuters, First Post, Al Madiya, Al Masra, Newsweek, Middle East dabalateetiin maddan balballoomii hedduudha qabannee dhiyaanneetii jirra. Dura dursuudhaan mujaahidoonni injifannoowwan gurguddaa argataniiti jiru. Hizbollaan loltoota Israa'elii 55 bakka takkatti dhidhimsuun seenaa Israa'el keessatti qaanii ta'uu gurruma miidiyaalee irraa dhageettan qalbifadha. Gama biraatiin loltoonni 540 garmalee kan madaan loltoonni kunniin Birgeedii Reedwaan marfata keessa galchuudhaaf jedhaniiti kan dhumatan jedhameeti jira. Aarii kanarraa kan ka'e biyyoonni jaha sanadiin isaanii gadi bahee jira. Austraaliyaa, Siwiidin, Siwiizerlaand, Kanaadaa, Israa'el, Ameerikaa, UK dabalatee Iraan haleeluudhaaf sanadiin isaanii harka keenya gahee jira. Kan mootummaan Iraanii gadi baase tokko tokkoon bibittinneessineetiin kan ilaalluta. Gama biraatiin tarkaanfii mujaahidoota Birgeedii Al-Aqsaadha. Hoogganaa damee injinara taankii guddicha Jeneraala tokko kaleessa galaafachuudha. Odeeffannoon nu gahee jira. Mootummaan Israa'el amanee jira. Dubbitti wal gaafachiisuu taate ammoo Jeneraal Heelziyaan Leevi haifatti dheengadda rukutamu wal qabsisee mootummaan Israa'el gadi baasuu didee jira. Hizbollaan ammoo lubbuun darbee jira jedha. Jeneraal Geor Ayilaand Jeneraalli qondaala tsiyoonota Filisteemota manneen dukkaana keessa gadi baasuudhaan akka rashaanaman taasise kan ibidda isa wachiise Birgeediin Al-Aqsaadha. Tarkaanfii gurguddaa fudhatee fi akkasumas basaastota bobbaasuun dhukaa qindeessee bobbaaseenii obboleessa Geor Ayilaand kan ta'e Leetanaal Jeneraal Yoosi Ayilaand nyaatee dhidhimsee reeffa Israa'elitti erguun addunyaa wal gaafachiise kan caalu daranuu dhufee taate. Ammas erga Yahyaa Sinwaar dhabee Khalid Mishaal bakka bu'aa gana siyaasaa waliigalaa taasifachuu fi Khalid Mishaal dirree alaa Kwaatartti argama. Akkasumas yeroo ammaa immoo Turkii keessatti akka argamu himamaatti jira. Simannaan gaariinis taasifamee jira. Khalid Mishaal muuxannoowwan ilkee siyaasaa kan itti cabsee fi tooftaawwan gurguddaa imaammataa ijaarsa deebisanii dhaabuu keessattii fi tooftaawwan gurguddaa diinagdee fi poolisii bulchiinsa Palestaayinoota hundeessaa Hamaas keessaa warra qooda qabu ta'uun himamaatti jira. Gama biraatiin Yoosi Ayilaand du'uu bira darbeetiin Haifaa irratti haleellaa Hizbollaan fudhateen Jeneraal Heelziyaan Leevi madaa'uu hin oolle gaaffii 70 oliin Tiwutara irratti dhiyaate mootummaan Israa'el deebisuu dide. Hizbollaan ammoo karaa dubbii maasaatiin ajjeefamuu akka oolletti himama. Dhota isaa yookiin gaardonni isaa afur du'uun qabatama mootummaan Israa'el kan mirkaneesse. Heelziyaan Leevi maaliif asin bahin kan jedhan gaaffiin Israa'elotaan baay'atee jira. Hiriirri cimaanis Tel Aviivitti deemaa jira. Lolan barbaannu si'achi nu gahaa lammiileen ugguramtoota keenya nu deebi'an kan jedhuu fi Hamaas inuma abdii irraa kutaa ugguramtoonni
reeffaanis hin deebi'an jedheetiin jala muree sarareen Israa'elii fi Ameerikaa immoo macheessuu irratti argama kan jedhanidha. Gama biraatiin har'a waaree booda lola cimaa Gaazaatti taasifameen Leetanaal Koloneel Ihsaan Daaksar hunda isaanii Aljaziiraan Arabiyaa wabeeffanneet arguun amanuu kan gurraan isin geenyu ta'a. Waliigalatti loltoota 59 dhabuun guyyaa tokko keessatti Israa'el qaanii fi salphina guddaa taankiiwwan gurguddaan buufata Haifaa irratti haleelaman qofti 450 barbadaa'an yoo jedhan amantu laata. Gabaasa miidiyaalee wabii idila addunyaa Daily News wabeeffanneetiin kan isiniif dhiyeessinu Al Arabiyaa Aljaziiraan mirkanii keenya Times of India loltoota 55 akkasumas ammoo gariin 48 jedhu lameen wal madaalliif kan isiniif dhiyeessinu ta'an xumura sagantaa keenyatti akka nu faana buutan abdii qaban. في معركة في جباليا شمالية قطاع غزة. إذن هذه الصور التي بثت من قبل وسائل إعلاء وواحد في معركة بجبال وصفها إذا استهدفت إسرائيل مواقع إيرانية. أوضح أنه خلال عملية الوعد الصادق 2 استهدفت إيران منشأ جباليا وهناك قصف استهدف عيادة الأجهزة العسكرية في تلك المناطق. نعمل إلى المنشآت الصحية والنقاط الطبية. على سبيل المثال هناك 4 نقاط طبية لدينا في شمال غزة خرجت. jecha yaalii Hasan Nasrallah irratti taasifame booda yaaliiwwan adda addaa kan mootummaan Iraan taasisee fi akkuma beekamu jeneraalticha yakka gurguddaa dalagee fannifamuuf akka itti murtaa'e miidiyaaleen irna yeroo gabaasaa jiranitti sagaleen isaaniidha. Saatalaayitii odeeffannoo irraa dhaamsa uummata Islaamaa idila addunyaatii fi Libaanos Filisxeemiin imaanaa isaan dhaammatan kan Almaadiyaan addunyaadhaaf qoodee miidiyaaleen idila addunyaa hundi sadarkaa vaayiraalitti daawwachaa jiranis xiqqoorraa isin dhageessifna. Saniin booda dhumaatii loltoota Israa'el 55 Hindistaan akkasumas Al Arabiyaaf Aljaziiraa isin daawwachiisuun sanadii iccitii gurguddaa biyyoota Iraaniin haleeluuf iccitii Iraan saayibarii gurtee argatteef olaantummaa injifannoo isin dhageessisa nafaana bu'a. وحماة الشرفاء وحماة الدين أمل أن يكون ما أنجزتموه في هذه الأيام بمستوى الآمال والتطلعات. بعد من المنبر والشاشة كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حاضرا في الميدان ملتحم. jalqabuma onnee teenya gara diin qulqulluutti akkasumas keessoo onnee teenya waan gaarii irratti xiyyeeffachuu haqa tiksuu bira dabarree eenyummaa kennaa tiksuu fi amantii qaalii tana jabeeffachuu amantii tana akka isin hin sharafamneef akka isin hin qaanofne dirqama amantiin teenya nutti kennitee fi diin ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam kan irratti jibbamaa jirruuf kana cimsachuu kanas jedha hundi keessan laa ilaaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي ملي ربي برا تكلن هنجرانس هنجراتوس محمد إرجما إساتي نجاف رحمني دجا إرتي حبو هرّا علي الفاتان نتي كيس دروفي لبانوس كيس دران فلسطيموني كيس دران كندو والسلانما agarsiisuu fi wal hubachiisuun nama male nuti hundi keenya ni kunna nuti hundi keenya amriidha ganama aadaa nuuf taate ni dabrina haa ta'uuti fuula isaa dura dhaabbachuudhaaf waan gaarii qabannee dhaabbanna ani deemuu mala ani kutuu mala amriin kamuu qaadira taanaan dirqama isiiti warri haftan dhugaa galmaan gayuuf ammoo filisxeemotaa fi Beitul Maqdas Masjidul Aqsa jabeeffadha. Diin kun qoosatti asin geenye taphatti asin geenye diin rabbii jabeessa. Diin rabbii jabeessuun haada obbolummaa mashriqiif magrib haramaaf rajama osoo hin jedhini laa ilaaha illallah kalimaa jettu takkittiidhaan walitti gudunfamne. Yaa ikwaanii
yaa obboleewwan dikeessaniyyuu adawwii jalatti walirratti ilaaluun of hin cabsina. Manni bal'aan Rabbii kan araaramaa makfiraa bal'oo isaan irratti haa jiraatu. Haaji Hasan Nasrallah gara oduu keenya idileetti fufa. The largest attack on Israel saw hundreds of Lebanese missiles hit a military base, killing hundreds of soldiers and causing a large number of Israeli tanks to catch fire. The war, hundreds of Israeli soldiers declared a military coup against Netanyahu's house was hit by a drone, and this is a very serious issue. Don't think it shows the changing nature of the war since Israel's ground invasion of the country began in early October. This one reportedly shows their elite Radwan forces in training. الجنوبية لبيروت سماع دوي. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي شن غارات على الضفة. أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو Gabaasni Daily News Media amanamaa fi akkasumas social media idil addunyaa beekamaa kun akka jedhutti Israa'el kana hunda dhokfachuu maaliif malte loltoota 55 Brigadiin Redwan Force jedhu dhidhimsee taankota dhibboota hedduudhaan lakkaa'aman yeroo belbelchuu Benjamin Netanyahuun uggura miidiyaalee irra kaa'uun sirrii miti. Tokko injifannoo fi amanuun ammoo cimina ifiitiif of qopheessuudha jechuun xiinxaltoonni beekamoon Daily News kan qeeqan. Daily News Media beekamaa warra dhiyaa kan Ameerikaatiin kabajamtoota hordoftoota keenya Brigadiin Redwan Force jedhamu tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhate keessattuu haleellaa Haifaa irratti jeneraala beekamaa fi qondaala beekamaa mata jabeessaa ta'e kan ajjeese ta'uu fi Yossi Island obboleessi Gior Island akka du'ee fi Helzi Alleebi mallattoo gaaffii jala jiraachuudha nutis kan qabannee dhiyaanneeti jirru kabajamtoota hordoftoota keenya. Guided Gather misaayilonni jedhamanii piroojeektiiwwan waraanaa guutuutti dhidhimsuu Israa'el waakkachuu miidiyaan kun saaxile. Miidiyaan kun Daily News jechuun obboleessa News Week ta'us gamanumaan isin yaadachiifna. Kana qofa miti. Ihsan Daksar jedhamu walakkeessa Jabaliyaatti du'uu fi loltoonni Gaazaa keessatti du'an kaleessaaf hanga ammaatti 11 ta'uu ragaa dhaba. Kana malees dirreen Gongoriyoo jedhamu haleelamuudha kan Israa'el amanuu didde saaxile. Manni Benjamin Netanyahu qofa osoo hin ta'in qondaaltonni eegdoo lama seekuriitii ta'anii fi intelligensiin broadkaastii guddaan mana Netanyahu barbadaa'uudha dubbate. Nageenya lamana isin biratti jiraatu. Tarkaanfiiwwan Sidoomaaf Marjiyaa miidiyaan kun yoo ibsu loltoota Hizbollaa jara waraanni Israa'el dhaabbachuu akka hin dandeenyeef diraamaa helikopteriidhaan yeroo reebicha droonii xiqqoo hammaan xiqqoo taate reeban dhidhimuun tarkaanfii misaayilota jalqabaa fudhatanii isaanuu mana lammaffaa kan misaayila dogongoraatiin rukutan ta'uu Israa'el dhokfachuudha saaxilee bibittinneessee birkitti addunyaa afaan qabachiise. Iccitiin kun hundi dhokateetiin injifannoo Yahyaa Sinwaar uwwisa miidiyaa yeroo taasifatanii jiranitti miidiyaalee biyya keenyas ta'ee kanneen idila addunyaa warra dhihaa sagalee mujaahidoota hin ugguran yoo isiniin jedhu meeqa keessantu dhugaa tana irraa waa barata. Haleellawwan Brigeedii Alaksaa keessattuu hamilee addaa godhachuun jalqabuma akka Yahyaa Sinwaar saaxilamuu hin barbaanne jedhan Abu Ubaydaan kanas qabannee jirra. Boodarra kan isin dhageessifnu ta'a. Akka Abu Ubaydaan jedhanitti Khalid Mishaal naannoo Gaazaatiin ala waan jiruuf marfata keessa hin jiru waan taateef isa jechuun jalqaba filachuu isaaniiti. Haa ta'u Khalid Mishaal amrii rabbiitiin Yahyaa Sinwaar gaggeeffame inni filatamuun ammoo hinjifannoo dachaa ta'uudha warri isaa jibban hundinuu kan amananiidha. Israa'el galmi isii eessa kan jedhu agammatti odeeffannoon galma isii Iraan erga barbadeessitee booda baha gidduu galeessaatti akka leencaa bookkisu akka taate Daily News saaxilan. Hizbollaa dhaabbii amma inni qabuun loltoota 70,000 daangaa Libaanos qubsiisaniitiin loltoonni isaanii holqa beekamoo Qiriyaat Shimoonaatti
dhumuuf dhidhimuu isaaniitii fi haleellaan gaarreen Golaniif Aljaliilii irratti Hizbollaadhaan Israa'el qunname seenaa keessatti kan jalqabaa ta'ee jira. Tiwutara gubbatti namoota 70,000 gaaffii ministeera damee alaa Israa'el Kaadiif dhiyaate deebii kennuu dhabuudhaan ajjechaa fi akkasumas yaaliin ajjechaa Herziyaallee biratti gaggeeffame soba jedhan. Israa'eloonni ammoo meenuu haa mul'atu yoo jiraate jechuun Netanyahu waan qabatu wallaaleetiin dhiphachuu irratti jira. Kana gidduutti citiin gurguddoon kan baate akkuma beekamu National Geospacii harka kan American Intelligence dha uggura saayibarii Iraaniin baate eenyu faan akka Iraanii haleeluudhaaf qophaa'e birkeetti tahareen harka ga'e. Isinis Switzerland, Canada, Australia, Ingiliz, Jarman, Amerikaa fi Israa'el iddoowwan gurguddoo gargar baafatanii haleeluuf jechaan iccitiin erga bahee Iraan karaa Abbaas Argaachiitiin addunyaan quba qabaadhaa jechuu kana gidduutti murna miskii fi Eurospace Satellite Declare System jedhamu Raashiyaan kennamee fi amma dhufuu hin dandeettaniin waamichaaf feerraa ta'e. Akka maddeen amma gabaasaa jiranii fi taas miidiyaan Raashiyaa jedhutti haleellaan Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti fudhachuu deeman galgala kana jedhameet murtaa'ee jira. Nutis jala buuneet hordofna. ابقى معي هذه صورة العقيد إحسان دقسة قائد الفرقة 401 الذي قتل قنصا في معركة في جباليا شمالية قطاع غزة. إذن هذه الصور التي بثت من قبل وسائل. وكانت كتائب القسام قد نشرت مشاهد الاشتباك مقاوميها مع قوات الاحتلال بعد 4 teenage IDF soldiers have been killed in a Hezbollah drone attack on an Israeli military base. October 1st has raised concerns in both the United States and Israel, according to a report by Axios. Has got its eyes on Netanyahu. And keep in mind, Net tried to target Netanyahu or his home. But I'll show you how capable Hezbollah's drones are at penetrating Israeli airspace. The footage fi cimina biyya tokko keessa inni guddaan tokko intelligence yookiin kola tikaati. Kola tika jechuun odeeffannoo diinaa dursitee argachuu, humna isaa odeeffachuu, yeroo haleellaaf miidhaawwan akkasumas amma meeshaatii fi deeggarsa madheewwanii fi kallattiiwwan yeroo odeeffachuudha. Iraan egaa Israa'el addunyaa irratti odeeffannoo Muusaad Shimbeetii fi CIA'dhaan deeggaramtu kan Raashiyaan ittiin dhiyaattu jedhamee CIA Ameerikaa harkaa hulluuqaniitiin barreeffama isin garsiifne biyyoota Iraan haleeluuf Israa'el wajjin qophaa'an Switzerland, Canada, Australia, German, UK, Fransi akkasumas Ameerikaa dabalateetiin Iraanin dhidhimsuuf ture. Hintaaniif malee akkuma taantaanii Eurospace itti kan fayyadamaa jiran warri Parshiyaanota biyyi Ayatollah Ali Al-Khameneidha amma wal garre jechuudhaan har'a waaree booda dubbitti walakkeessa taareenii dhagaamte gurra Benjamin Netanyahu yookiin Koloneel Daagilos duudaa taasifte. Duudaa taasisuu bira darbite isaan Daksar kan dhabdee fi Yossi Island kan dhabde Israa'el tarkaanfiiwwan Iraan irraa fudhatamuu deemu Dolli nuclearii fi atomiidha naaf qophaa'an jechuu dura beeksifte. Galawwan galaana Oman, Parshiyaa lixaa fi iddoowwan hadiida yookiin wiirtuu ujummoowwan boba'aa biyyoota Gulf Stream jedhan irratti Raashiyaan eegumsa yoo taasiftu Chaayinaan dooniiwwan ishee hariirsiteeti anoo eessa dhaqee waan jette fakkaatti. Kanatti dubbiin hin dhaabanne eenyullee rabbiin malee gargaarsan barbaannu. Humna Israa'elii takkitti balleessinuun qabna jechuu maaltu isaan onnachiise. John Biden naasuu iccitiin kun bahan keessa waan dandamatan hin fakkaatu. Sababni isaas iccitii durduubbee bu'aa nucleariin Iraan akkan haleelamne jedhu keessa dantaa galii mataa akka qaban hamatamaa jiru. Pirezidaantii Joe Biden kanatti hin dhaabbanne diduun biyyoota Arabaa Oman, Qatar akkasumas Jordan keessattuu shaakala waraanaa Iraan Qatar, Saudi Arabiyaa fi Jordan waliin taasisan haleellaa kanaaf Israa'el humna isii haphisuun hin oolamu jedha. Axios miidiyaan iccitii kana baase akkuma Sputnik harkaa fudhateen miidiyaalee idil addunyaatiif qoodee Israa'eliin
dafqamulleen citeen Birgeediin Alaqsaa ani Gumaa Yahyaa Sinwaar hin hambifadhu jechuun koloneelaa cimaa ajajaa akkasumas humna special force tahan Ihsaan Daaksariin ajjeesse. Ittiin dhaabbanne Hezbollaan obboleessa General Georg Island Yossi Island kan Herzliya Leviin mallattoo gaaffii akkuma suuraa irratti isin garsiisee fi xiinxala miidiyaalee Herzliya Levi du'uun oolu achii as duraan Benjamin Netanyahu wajjin ibsa kenna ture. Eessa dhaqee barreeffama tiwitaraa ragaan isinii maxxanse caayaan kana fakkaata. Caayaa deeggaruudhaan yeroo hunda nu cinaa dhaabbadha. Odeeffannoo waayitawaa walakkeessa halkanii walitti deebina. Turtii gaarii.